Egaa akkam jirtan kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota miidiyaa Gurmuutuuf akkam jirtan nagaadhaa isin. Egaa Gurmuutuuf har'aan tana paartii 2 History of Freshman Chapter 3 paartii 2 isaa qabatee kan isinii dhufedha. Isinis gaagama keessaniin waan isinirraa barbaachisu like, share, subscribe gochuu akka hin dagannee. Obboleeyyan lammiitii qaqqaalii haa wal jajjabeessinuu komentii walii laachuudhaan akkasuma like, share, subscribe gochuudhaan akka waan bal'oo yookaan waan karaa guddina wayiitti isinilleen dippilii gabbu'anii waan garaagaraa maddoota garaagaraa irraa walitti sassaabanii dippilii akka fuulduratti fooyya'uuf waan guddaa nu gumaachaa waan ta'eef galatoomaa lammiitiyya. Hayyee har'aan tana Aksumite State irraa paartii 2 fi isa xumuraa kana kan eegallu taati. Hayyee Aksumite State. What is Aksumite State? Aksumite State was also another early state located in the northern part of Ethiopia. Early state kan kaaba Itoophiyaa irratti argamudha. Mootummaan Aksum kun jechuudha. It formed around 200 up to 100 before Christ. In its heyday, Aksumite territories extended from Red Sea coast in the east to Nile Valley in the west, and most corner of Eritrea in the north to North Shawa in the south. Daangaan Aksum yeroo isaa sanatti qabatee ture daangaa bal'aadha. Kunis eessaa fi eessa kan daangeessu isin fakkaata. Red Sea irraa haga Nile Valleytti. Akkasuma Eritrea irraa corner of Eritrea kan walakkeessa Eritrea irraa haga North Shawaatti kan bal'atu jechuudha. Kun har'aan tana daangaa bal'aadha. Agriculture and trade were the backbone of Aksumite state. Backbone yookaan diinagdeen ijoon warra Aksumite kan ture. Firstly agriculture and the second trade jechuudha. Akka hin dagannee. People of the kingdom mainly engaged in agriculture and trade to persist their life. According to Peripheral of Eritrean Sea, Adulis on the western coast of the Red Sea was the major port of the Aksum. Akka ragaan Peripheral of Eritrean Sea kitaaba jedhamu yookaan barreeffama jedhamu irraa fudhametti Aksum gaafa babal'ifannaa isii yookaan yeroo impaayera taate turte sanitti buufata doonii Adulisitti kan fayyadamaa turte ta'uudha nu ibsa. The long distance trade route from Adulis and other port on the Red Sea coast passed inland through such centers as Kaskase, Koloe, Matara, and even further west across the Takade River. Kana jechuun maal jedhanii yeroo long distance trade yookaan daldalli karaa dheeraa sun eessaa fi eessa kan deemudha. Yaafi gara Adulis yookaan Red Sea gidduu kan ture. Kun jechuun long distance trading poortii yookaan buufata doonii Adulisii fi akkasuma West Africa kan wal qunnamsiisaa turedha jechuudha. And the other post on the Red Sea coast passed in the land. Lafarraan illee garaan jiru Kaskasee, Koloe and Mataraadhaan ni jira jechuudha. Document also mentioned Port of Aden or Idiomen
Gulf like Avalis, Avalet or Deira and Malay or Berbera and India Ocean, Benadir Coast like Serafan or Mogadishu, Nikon or Brava and Marcha. Kana jechuun dookumentii yookaan ragaan barreeffame kan agarsiisu jira. Poortii yookaan buufataalee adan irratti kan itti fayyadaman iduman yookaan iduman jechuudha. Galfi galfiilee yookaan galoo kanarratti akka galfiilee akka maaliitti jechuudha. Abalaayitii yookaan poortii zeeyilaa kana jechuudha. Abalaayit or zeeyilaa and maalaawo or Berbera and Indian Ocean Benadir Coast like Serafin or Mogadishu, Nikon and or Brava and Mersa. The other, they were importing and exporting trade item. That means Aksumite state export mainly natural product to outside world such as export fi importii Aksum akkasuma mootummaa bal'aa waan ta'eef akkuma amma duratti yookaan paartiiwwan irratti Aksum piree Aksumite isteetii kanneen akka Puntii fi Daamaat irratti dubbachaa turretti ekspoortii fi importiin mi'ini ikoonoomikii warra Aksum maal fa'aadha ture? Ivory, gold, Rhinocera horn and some space like Kinger, Kasa, Kinamon warreen jedhan jechuudha. Some space like Kinger, Kasa, Kinamon kanneen and the some curiosity animal like ape kanneen akkanaa walii Aksum tuni gara alaa ergaa turte jechuudha. Okay, in turn, Aksumite state import the number manufactured products like garment and textile from Egypt, from India, from the Roman Empire, and from the Persia. Biyyoota kanneen irraa garment and textile kana kan importi godha yookaan har biyyatti kan fidaa turte jechuudha. The glassware and jewelry. Glassware and jewelry faayota garaagaraa waan akka burcuqqoolee wanta kanneen jechuudha. From Egypt and other place. Egyptii fi biyyoota biraa irraa illee kan fidaa turte jechuudha. The metallic sheet and oil and wine kanneen illee wayinii yookaan wanti waan garaagaraa jechuudha. Oilii kan biyyoota biraa irraa kan fidaa turte biyyi isin irraa fiddu sun jechuudha. From the region of Roman Empire in Syria. Roman Empire fi Syria irraa kan fidaa turte. Adulis was the main port for the Aksumite state. Adulis poortii yookaan buufata guddaa yookaan isa ijoo ta'e kan Aksumite tireediin itti gaggeeffamudha yookaan tireed Aksum daldala isii achirratti ulaa daldalaa isii ijoo kan taate jechuudha. Adulis kun gahee guddaa kan taphachaa turte jechuudha. Biyyoonni isiin irraa fidduu fi hatti argitu kun biyyoota riileeshinii Aksum waliin qaban jechuudha. Saniifuu Aksum impaayera guddaa akka taate ragaa kan ta'u jechuudha. Hayyeegaa kabajamtootaa fi jaallatamtoota miidiyaa Gurmuu Tuub share like subscribe gochuu hin dagatinaadhaan isiniin jedha. Akkasuma the Aksumite king had extensive contact with the outside world, particularly with the South Arabian region, leading to exchange of the ideas, material and spiritual culture. Kana jechuun maal jedhanii mootummaan Aksum hariiroo biyyoota hedduudhaa hojii qabu jennee turre. Kana jechuun the extensive contact bal'inaan yookaan
qaceelootti jechuudha waan baay'ee takkaan riileeshinii jabduu wajjin qaban biyyoota addunyaa kan biraati wajjin biyyoonni fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti jechuudha keessattuu biyyoota akka Saawus Arabiyaa yookaan ollaa Aksum kan turan jechuudha. Riidsii kan daangeffaman biyyoota kana wajjin waan baay'ee kan wal jijjiiraa turetti yaada wal jijjiirti maatiriyaal wal jijjiirti akkasuma ispirichuwaal kaalcharii garaagaraa kan wal jijjiiran jechuudha. And other supported trade to supported trade, Aksumite kings mint and issued coin made of gold, silver, and bronze for both overseas and local transaction. Egaa akkuma beekamu saantimni Aksuum isa beekamaadha. Kunis wanni irraa tolu goldii, silverii, and bronzii kanneen irraa kan tolfamu. Kanaan gabaa biyya alaatii fi gabaa biyya keessaallee kan tasgabbeessaa yookaan walirraa sharafataa turan jechuudha. Gaafa Aksuum Gilooriyees tursan. Okay. The rise and the fall of the Aksumite kingdom. Sab-toopikii kana kaa wanni jala ilaallu kufaatii fi guddina Aksum yookaan ka'insa Aksum kan mootummaa Aksum kana kan jalatti ilaalluudha jechuudha. Kottaa kana jalaa namni like, share, subscribe gochuu kan daganne. The Red Sea Trade. The Red Sea Trade was responsible for the prosperity of the Aksumite kingdom. This enabled them to build a strong army. There were even times that Aksum expanded to include South Arabia or the present day of Yemen. Yeah, South Arabia yoo biyyo arraan tan Yemen jamtanattillee babal'ifannaadhaan qabattee jirti yookaan jala galchiti. Kana jechuun Red Sea Trade yookaan daldala galaana diimarraan qabdu kanaaf jecha Aksumiin kun wanni isin godhaa turte guddina Aksumii wanta akkaan sababa ta'e waan galaana diimaa kana ta'eef kan inni ta'eefillee maal seetanii this enabled them to build a strong army waan humna waraanaa jabaa sababa buufata kanarra dhaabbattee humna waraanaa jabaa sababa diinagdeen isii guddachuu yookaan jabaachuutiif jecha humna waraanaa jabaa ijaarrattee buufata if jala galchitee achumaan ergasii gara Saawus Arabiyaa yookaan biyyaarra Yemen jaamtu kontirool gootee impaayirasii bal'ifachuu itti fuftee jechuudha. The second, the profitable Red Sea trade and strong military power. Kunilleen akkuma kan duraa irratti haasofne bu'aa tireedii irraa argatteen akkasuma strong military power kan ijaarrattee bu'a qabeessa sanirraa kan taate jechuudha. Help kunis bu'a qabeessummaan military poweriidhaan guddachuu isii kun helped Aksum to emerge as one of the three powerful empires of the world with the Byzantine and Syria. Kana jechuun Byzantine fi Syria akkasuma Aksum empire yeroo sanii gurguddaa addunyaa jaamanii warreen dhooman keessatti biyyoota lakkaawaman kana akka Byzantine empire, Persian empire ti waliin sadarkaa olaanaadhaan warreen ilaalamaa turan jechuudha. Riileeshinii isaanii wajjin kan qabanii kana jechuun fakkeenya yoo kan fudhannu taate akkuma arraan tana addunyaa irratti biyyoonni harka guddaa qaban Ameerikaa fi akkasuma Raashiyaadha jechuudha. Haalumammaa Ameerikaa fi Raashiyaa waliin hariiroo jabduu qaban kanaan hangaafa durii sanillee jechuudha. Aksumite and Byzantine and Persian biyyoota waliin hariiroo jabduu qaban jechuudha. Akkana biyyoota gurguddoo addunyaa turanii jechuudha. Okay. The decline of the kingdom. Maali kufaatiin isaatiifoo maaltu sababa ta'e haalaallu. Aksumite state began to decline since 7th century because of internal and external challenge or the external factor. Sababa keessaatiif sababa alarraa ta'ee jira. Gama keessaatiin maaltu malte? Gara alaatiin maaltu malte? Haalaallu takka takkaanii na jalaan hafinaa like, share, subscribe gochuun dagatinaa.
Internal factor for the decline of the kingdom. Internal. The side of internal environmental degradation, the first challenge and the first factor, environmental degradation, decline in agricultural productivity, and possibly prey infestation. That kana jechuun maal jechuudha? Gara environmental degradation sababa tokko kan ta'e inni jira. Decline in agricultural productivity and the possibility plague and infestation kan sababa biraati. Akkasuma local rebellion such as recurrent attack from the beach and Agaw can Bani al-Hamiya al-Bani al-Hamiya yookaan yooditti jechuudha. Mootummaa yoodii jedhamee beekamu kan naannoo jaarraa 10 akkas keessa ture jechuudha. Sanirraa ka'uudhaan jechuudha ilaalama lookaal ribileenii uummata Agaw yookaan warreen eeganaa jechuudha ganatti gaddeemaa jirra. Mootummaa Zaaguu warra hundeesse tokko jechuudha. Isaan warreen Agaw jedhaman kun isaan irraa illee mootummaa Zaaguu san hundeessuudhaaf jecha yookaan impaayera mataa fi hundeeffachuudhaaf jecha ribileeniin isaan biraa illee itti haa ture. Kanneen faatiitu sababa keessaa ta'e. Isaan gurguddaan sadan kana qabaddaa don't forget. Okay, the external factor. What is the external factor? The destruction of the port of Atlas by Muslim Arab around the 8th century and the conquest of Red Sea were the external factor for its decline. Due to this reason, Aksum lost its main economic base and power that in turn paved the way for its gradual collapse. Kana jechuun gara externaliitiiwwan sababa ta'e buufanni doonii kan Adulis kan isiin bu'aa guddaa humna waraanaatiin ijaarrattuu fi waan ikoonomiisii utubee deemuu kana yookaan qabu kana kan isiin bu'aa guddaa irraa argattu Adulis ture gaafsanii isa kanaatiitu maaliin jalaa weerarame Muslim Arabaan jalaa weerarame yookaan jalaa qabame jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan ikoonomiisii harkaa loos ta'a kan dhufe. Sababa kanaaf Aksum gara external factoriin wanni sababa ta'e isa kana jechuudha. Kanaaf jecha suutaan gradually collapsitti kan dhufte. Okay. The next topic, Dagwe Dynasty. In this topic, after its decline, the center of Aksumite state shifted southward to Kubar, the territory of Agaw. Kana jechuun eeguma Aksum kufte yookaan seentara Aksum kufaati Aksum irraa ka'uudhaan seentarri mootummaa Aksum ni jijjiirame gara kam gara southward yookaan gara kibbaa kana bakka Kubar jedhamtutti daangaa uummata Agaw keessa jechuudha. This apparently gave Agaw elites the opportunity to take part in Aksumite state structure, serving as soldier and functionary for centuries. Uummanni Aksum kun carraa aangoo kana yookaan seentara fudhachuudhaa kan argatan sababa mootummaa Aksum waliin rileeshinii fuudhaa akkasuma rileeshinii wajjin uumanii sababa sanirraa ka'uudhaan hooggantoota gara sooljarii yookaan humna waraanaa keessaa akkasuma dalagaalee adda addaa keessatti waan bakka qabaniif jecha keessatti wal jaaruudhaan gara impaayera kana hafii deeffachuu yookaan harkaa fudhachuutti kan deeman jechuudha sheeratti yaadaniiti. After integrating so well with the Aksumite ruling class, they successfully took over the state administration. That means after integrating la hala lumay bidana eeganii fi Aksum kuni
ruling class jechuun Aksuum kun harkaa bahee booda they successfully kan isaan kan milkaan took over the state administration bulchiinsa kan dhuunfatti fudhatan yookaan ifi hundeeffatanii jechuudha. Aksuum irraa gara Zaaguweetti jechuu barbaadeeti. Accordingly, the founder of Zagwe dynasty was Marara, also called Marara Takla Haimanot. He established a new political base at Adafa, later on renamed Lalibela. That means, kana jechuun maal seetan obboleeyyan? Accordingly, haaluma seentara isaanii ni jijjiiran jala jira. Seentara isaanii gara gaafa jijjiiramu mootummaa Zaaguweeti kan hundaa'e. Seentara jijjiirame Aksuumii bakka jijjiiratee Zaaguwee ta'e jechuudha. Kunis mootummaan Zaaguwee eenyu hundeessan? Who was the founder of Zagwe dynasty? His name is Marara, or the other name is Marara Takla Haimanot. Maqaa namticha Zagwe hundeesseeti jechuudha. He established a new political base at Adafa. Inni kun politikaalii yookaan seentara siyaasaa yookaan seentara mootummaa isaanii haaraya bakka Adafaa jedhamtutti. Isinis maqaa boodarra ittiin boodattee jechuudha. Gaafas Adafaa jedhamti. Ergana ammaan tana naawu Laallibalaa. Booddeerra Laallibalaa jedhamti. Akka itti Laallibalaa jedhamtu gana itti gaddeemna. The Zagwe dynasty stayed in power on for 120 years. 1150 up to 1270 Anadon. Kana jechuun Zagwe dynastiin aangoo kan qabatee ture jechuudha. Waggaa 120 bara 1950 haga 1270tti kan aangoo qabatee ture. Dhalata Kiristoos bute jechuudha. Zagwe ruler renewed had trade contact with the Eastern Mediterranean region. That means Zagween hariiroo kan inni waliin uume yookaan kan hariiroo daldalaa jechuudha. Rileeshinii daldalaa kontaaktii kan waliin rileeshinii uume jechuudha. Eastern Mediterranean region kan ta'an waliin uume kunneenoo eenyufaa itti gaddeemna. Zagwe dynasty was export and import different items. Maali exportiin maali importiin mootummaa Zagwe kun haalaallo na jalaan hafnaa jechuudha. They exported different items such as slaves, ivory, and rare space to outside market and wine. They imported trade items like cotton, silver, and copper vessels, various types of drug, and newly minted coin. Kan jechuun maal jedhan export different items. Wanti isin export yookaan alergii gootee sharafarraa argataa turte mootummaan Zagweedha jechuudha. Isleevii, ivory, and rare space to outside market. Jarreen kanneen jechuun garboota ni ergiti, ilkaan arbaa ni ergiti, akkasumas rare space yookaan mi'eessitoota garaagaraa gara biyyoota alaatti kan ergitu jechuudha. They importing trade itemiin kan akka kottoonii, silverii, koopparii, veeselii, various type yookaan gosoota garaagaraa diraagii yookaan qoricha sammuu jechuudha. And newly minted coin. Saantimoota haareellee akkasumatti biyya alaarraa galfataa turte jechuudha. Importii isaanii jalatti halaala kun. In addition, dabalataan maal halaal? Zagwe period was known for its remarkable achievement architects. That means mootummaan Zagwe maal jedhamuun beekama? Remarkable architectural achievement yookaan maqummaan isaa tokko waan kanaaf kan waan guddaa hojjetan jechuun dhagaa tokkorraa kan
waa hedduu yookaan dhagaa tokkorraan kan chaarjii guutuu Laallibalaa jedhamu kana hundeessite yookaan tolchite kanarraa ka'uudhaan kanaa fi kan biraallee waa hedduudha jira. Arkiteekcheraalii isaanii yookaan hambaalee isaan hambisanii hojjetanii hambisanii biraa kutan keessaa kanneen akka maqaa remarkable architectural achievement kana fudhatuuf warreen sababa ta'an jechuudha. It was during this period that Lalibela rock heaven monolithic churches with detailed decoration inside were constructed. Gaafa king of Lalibela mootiin Lalibelaan kan jedhamu gaafa aangoo harkaa qabu rock heaven monolithic church yookaan chaarjii dhagaa tokkorra bocame kana kan successful godhe yookaan kan jaaree irraa fixee akka hojii eegalu goosee jechuudha. Laallibalaa maqaan jedhamu kanarraa sababa mootii Laallibalaa yookaan king Laallibalaa jedhamuun irraa xumurameef jecha Laallibalaa jedhamtee ergana illee ittiin beekamte jechuudha. Sheeppiin isaa egaa dhuguma waan nama ajaa'ibu istaayila kanneen waan nama ajaa'ibu jechuudha. Raajii addaa kan hojjetanii dabran. What is the fall of Zagwe dynasty? Kufaatiin mootummaa Zagwe maali? Halaallu. When we compare it to the Aksum rule, the Zagwe ruled relatively for short period. They stayed in power on for 120 years. Kana jechuun gaafa mootummaa Aksumiin wal cinaa qabnee waliin madaalchifnu mootummaan Zaagwee kun yeroo gabaabduu aangoo qabatee jiru. Kana jechuun yeroo waggaa 120 qofa. Aksum jaarraa dheeraa kan lakkoofse yeroo kun jaarraa takkaa fi walakkaa hin geenye jechuun waggaa 120 qofaan ture. There were both internal and external factors of it is collapse. Maali sababni internal factory maali sababni external factory sababa kufaatii mootummaa Zaagwee jechuudha. Aksum akkuma reeffanne akkanirraa hanfanne jechuudha. Aksum gara keessaatiin fi gara alaatiin. Gara keessaatiin mootummaa warra Zaagwee hundeessu yookaan uummata Agaw akkasuma degradationii uumamu also gara alaatiin jechuudha. Externaliidhaan Muslim Arabiin akka Red Sea yookaan Port of Adulis control godhan akka hin daganne. Yaa haa dhufnu gara mootummaa kufaatii mootummaa Zaagwee kana jechuudha. Internaaliidhaan maaltu jira? Externaliidhaan maaltu jira? Internal absence of smooth transition of power succession greatly undermined the political power of the dynasty. Smooth transition isaanii hin jiru jechuudha. Hin qabanii of power succession. Aangoo walii dabarsuuf yookaan aangoon kun illegitimeetiidha. Akka akkasitti hallaalamu yookaan jechuun smooth transition yommuu isaanii kun jechuudha. Power succession greatly undermine the political power of dynasty. Dynasty isaanii laafaa yookaan hidhata jabaa mootummoota birooti waliin aangoo isaanii ittiin cabsanne jechuudha yeroo gabaabduu waan ta'eef. The external sababni ijoon external kana jechuudha. The external challenges from the Aksumite rule. Externalidhaan maal taate? They consider Zaagwee king illegitimate rule based on the legend of the Queen Sheba and the king of Israel. Queen Shebaan king of Israel irraa ilma Minilik first jedhamu yookaan Minilik tokkoffaa jedhamu kan deesse jechuudha. Aangoo hidda dhala qomoo warra Israa'el qofa yookaan warra Salamoonii qofaan akka deemuuf jaaniiti legitimeetii kan ta'uu danda'u yoo akkas qofa ta'e jaaniiti kan amanan
Kanaafuu Zaagwee daayinastiin kun agaa waan ta'eef illegitimate paawariidha yookaan aangoo karaa seeraan alaa aangoo seerri isaan kennine fudhate jechuudhaan illegitimate paawariidha jechuudhaan kan challenge godhaa turan gara external challenge of downfall of Zaagwee daayinestiidha jechuudha. The last king of Zaagwee dynasty. Who was the last kingdom of Zaagwee dynasty? Yetbarak. Maqaan isaa Yetbarak jedhama. Yetbarak is the last king of Zaagwee dynasty. Was defeated in the battle by the force of Yekunu Amlak and the reign of Zaagwee dynasty come to an end in 1270. Bara 1270tti mootummaan Zaagwee kufaatii irraa dhuma kingiin isii dhumaa kan ta'e Yetbarak kan batilii waraanaa irratti Yekunuu Amlaakiin injifatame jechuudha. Injifatamuun isaa kun restoration of Solomonic dynastyidhaaf sababate yookaan Solomonic dynastiin restoration ta'e bara 1270tti baay'ee Yekunuu Amlaak jechuudha. Yetbarak was killed in Giant and Yekunuu Amlaak took the state power proclaiming the restoration of Solomonic dynasty. Akkana jechuudha. Yetbarakiin Battle of Giant irratti ni du'e isarratti Giant keessatti Yekunuu Amlaakiin aangoon fudhate restoration of Solomonic dynasty labsatee maqaa isaatiin aangoo akka legitimate taatuuf jecha maqaa isaatiin kan labsate jechuudha. Akka dabalataatti extra knowledgeidhaaf Yekunuu Amlaak eessaa dhufe? Yekunuu Amlaak daldalaadha ture. Daldalaa humna waraanaa daldaluma keessatti kan ijaarratee kan mataa isaa jechuudha. Ergasii immoo erguma humna waraanaa mataa isaatti ijaarratee booda maallaqa ittiin daldalaa ture waan guddaa qabuuf jecha akka mootii ta'u if tilmaamuudhaan gara aangootti hawwiin isaa kan deemee sababa keessoodhaa fi gara alaatiin illee jechuun laafinni gara Zaagwee bira waan jiruuf itti duulee kuffisuu dandeenya jechuudha. Okay. The other way, East, Central, Southern, and Western state. The third topic in this unit, Eastern, Central, Southern, and Western state. Halalo. There were a number of states in East, Central, Southern, and Western Ethiopia. Among these states following are prominent, and one is Bizamo, the Bizamo state. It was the kingdom located on the southern bend of Abai River around the current Wambara area. It was founded in 8th century and had early connection with Damat. Kana jechuun mootummaan Bizamo jedhamu kun innis kan argamni isaa jechuudha. Saawuzarniidha. Laga Abbaay irratti jechuudha. Saawuz Abbaay kan jiru mootummaa jiraatudha. Naannawa ammaan tana Wambara jedhamee beekamutti jechuudha. Arraan tana bakka isaa Wambaraa jedhamti. Kaarratti Wambaraa jechuun amma Wambaraa jedhamti jechuudha. It was founded in 8th century. Isiin jaarraa 8ffaa keessa kan hundoofte. Had early connection with Damat. Gaafa jaarraa 8ffaa keessa jechuudha connection yookaan hidhannaa relationii wajjin Daamaatii wajjin Daamotii wajjin kan qabu. Daamaatii fi Daamot garagara jechuudha. Sorry. Daamat pre-Aksumite state Daamaatiin jechuudha. Daamot ammoo South Western Ethiopia state.
adda baasaa jechuudha. Akka isin jalaa waliin shawwanne. The other Damat, it was a strong kingdom that expanded its territory into most of the land in the south of Abba and the north of Lake Turkana as well as west of Awash and east of Lides. Kana jechuun Daamotiin mootummaan Daamot jedhamu kun state of Daamotiin jechuudha. Strong kingdomidha ture. Strong kingdom mootummaa cimaa yookaan mootummaa jabaadha ture. It is expanded. Its territory daangaan isaa eessaa ka'ee hanga eessaatti kan babal'atu daangaa bal'aa kan qabudha. Inni daangaan isaa Abbaay irraa Hara Turkaanaatti, Awaash irraa haga Lideessaatti kan bal'atu jechuudha. Motalammi was the prominent king of Damot in 13th century. Motalammi namni jedhamu kun mootii beekamaa state of Damot jechuudha. State of Damotidhaaf Motalammi the prominent or the renowned king of Damot. And well, the other Inaria. It was the kingdom in the Gibe region in southwestern Ethiopia. Inarian mootummaa Gibee keessaa kan southwestern Ethiopiaatti argamu. Mootummaa Gibee irratti Gibee region yookaan mootummaa naannoo Gibee keessaa isa tokko. Kunis southwestern Ethiopia bakki itti argamu. The royal clan was Hinari Bushasho or Hinaro Bushaso. Royal clan yookaan gosa jechuudha. Hinaro Bushasho jedhamti. The backbone in Inaria economy were trade and agriculture. Don't forget, Inaria was backbone economy for Inaria trade and agriculture. Yeah, trade and agriculture. Firstly, trade and the secondary agriculture jechuudha. It exports some item like gold to Egypt, to Greek and to Rome. Gara Egyptitti illee export kan gootu goldii yookaan warqiidha. Mootummaa Inaariyaa kuni gara Giriikitti and akkasuma gara Roomaatti illee goldii kan ergitu jechuudha. Eventually, it was collapsed by Limmu clan of Oromo Macha. Gosa Oromoo Limmu clan gosa Limmu jedhamtu Macha Oromoo keessaa kan saniin boodarra kuftee jechuudha. Kufaatiisitti kun isa bateessanii Inaariyaan gaafa kuftu gaa eegaa kun beekamu Limmu Inaariyaadhaatu hundaa'e gosa Oromoo teenya Macha clan tan Limmuudhaan jechuudha. And the other Gafat. Maali Gafatu? Historically, the territory of Gafat lies south of Abbai or Blue Nile River, adjoining Damat on the southward. Akka seenaadhaan tuqamee jiru jechuudha. Dubbatametti Gafat kuni Abbaay riverii south jechuudha. South of Abbaay kan taate Daamot cinaadha bakki isin argamisi jechuudha. Daamotii fi isin wal daangessu yookaan wal cinaadha. On the southward gara kibbaatiin illee hanga Daamotitti dhaabbatti jechuudha. Abbaay irraa kaastee. Mootummaan Gaafaat kuni it was inhabited by Semitic speaking population. Yeah. Isaanis afaan Semitic speaking kan dubbatan jechuudha. Afaan Gaafaat related to Harar and Gurage. Gurage fi Hararee wajjin hariiroo jabaa akka qabaachaa turan seenaan kan nutti himu jechuudha. As of early medieval period, Gaafaat was paying tribute to the Christian kingdom mainly in cattle. Loowwan fa'aa kan akka isaan akka qarata yookaan gibira wayiitti
sirna bittaa mootummaa kiristaanaa kan naannoo jaarraa 18ffaa jechuudha. Mootummaadhaaf galii isaan galchaa turan katilii fa'aa seenaan isaanii kan jiru kana fakkaataa jechuudha. The state was governed by rule bearing the title of Awalamo. Mootummaan kun taayitiliin isaan itti fayyadaman jechuudha. State of Gaafat was title used Awalamo. Awalamo is the title of Gaafat. Don't forget. The Muslim Sultanate. The other topic was Muslim Sultanate. After the spread of Islam, since the beginning of the 18th century, states had been established at many locations. Jaarraa 8ffaa jechuun amantiin Islaamaa gara Horn Afrikaa yookaan Itoophiyaa kana seente booda jechuudha. Mootummaan Musliimaa yookaan Islaamni jechuudha kan kallattii adda addaatiin babal'ifachaa ture yookaan bakkoota adda addaa kan argamanidha. These states include stateota kan fa'aa. The Sultanate of Shawa. What is the Shawa Sultanate? Who was the founder of Shawa? The founder of Shawa Shawa Sultanate was Khalid ibn al-Walid jedhama. Kun egaa akka information dabalata tokkottiin jalqaba irraa hundeeffama isaa beekuu dura jaalayyatiin gaa kana isinii dura buuse. Khalid ibn Walid nama jedhamutu hundeesse. Innis warra Muslima oldest state come from South Arabia irraa warra taasisan jechuudha. It's located in the northeast part. Isiin kan argamtu mootummaan yookaan Sultanate of Shawaan tun jechuudha. Located in the northeast part of present day Shawa. Bakka irra kaaba baha har'aan tana Shawaa jedhamtu. Bara 896 Anadoomi dhalatu Kiristoos booddatti kan bakka sanitti hundooyti Sultanate of Shawaan. It is oldest Muslim Sultanate in Ethiopia region. Isiin oldest Muslim Sultanate jedhamtee kan beekamtu jechuudha. The ruling dynasty of this Sultanate was Makhzumite clan yookaan Makhzumite ruling dynasty isaanii Makhzumite jedhamti. The Makhzumite claim to have descended from the Makhzum clan of South Arabia. Gosa Makhzumii kanaatiitu Makhzumite kana hundeesse jechuudha. Makhzumii kilaanii kanaatu Makhzumite dynasty hundeesse. Isaanis South Arabia irraa kan dhufan jechuudha. Kan agarsiisu Gaafat. What is Gaafat? Gaafat no. Egaa sorry. Fatagar Sultanate. Maali Fatagar Sultanatiin jechuudha. It was founded around Minjar, Shenkora and Ada in the 11th century. Jaarraa 11ffaa keessa naannawa ammaan tana Minjar, Shenkora, Adaa jedhamtu iddoo sanitti kan Fatagar Sultanatiin hundooyti jechuudha. It had suitable area for cultivation. Isinis bakki sanii jechuudha naannoo akkaan qonnaaf mijatu taate jechuudha. Dinagdeen isaanii saniifuu maali? Economic basic or backbone of Fatagar Sultanate economy agriculture. Okay, the other Dawaro. What is Dawaro Sultanate? Located south of Fatagar between upper waters of Awash and Wabi Shabelle. Awashii fi Wabi Shabelle upper water jechuudha. Yaa olii bakka sanii Awashii fi Wabi Shabelle kanatti kan south of Fatagaritti Dawaroon kun kan argamtu. Extending to Charchar in the northeast
and Gindir in southeast. Gara northeastiin bakka Carcar irraa kaa'uudhaan aga southeastidhaan Gindir bakka jedhamtutti kan bal'attudha jechuudha. Bal'inni isii agarsiisa. Daawaro had currency called Hakuna for transaction. Hakuna called Hakuna. Hakuna jedhamte jechuudha. Currency ummata Daawaro sultaaneti kana jechuudha. Bale Sultanate. What is Bale Sultanate? Bale was one of the largest Ethiopian Muslim province or the Muslim Sultanate. Don't forget which oldest Sultanate of Ethiopia. Oldest Sultanate is Shawa Sultanate. Largest Sultanate is Bale Sultanate. Don't forget akka wal jalaa isin wal jalaa waliin makne addaan qabaadhaa jechuu qabadha. Bale Sultaanetiin isa guddaadha. Ammoo inni hangafaa yookaan inni jalqabaa Shawaa Sultaanetidha jechuudha. It occupied the most southerly territory of the Ethiopia region. Southerly territory of Ethiopia region. Trade was its main economic activity. Economic ijoo warra Bale Sultaanetidha. Trade. It is the first main economic of Bale, mainly based on the barter exchange, cattle, sheep, and the clothes. Kanneen akkanaa kana barter jechuun kan meeshaadhaan jijjiiruu yookaan osoo birriidhaan jijjiiruu yookaan maallaqa osoo hin fayyadamne meeshaa takka geessitee meeshaadhaan jijjiirrachuu jechuudha. Daldala akkanaati. Tireediin isaanii innummaan ikoonomiif ijoo teessuma jechuudha. It had a strong army composed of cavalry and infantry. Bale Sultaanetiin jechuudha humna waraana cimaadha qabdi. Kunis kaavaalarii fi infantirii illee waraana fardaatii fi waraana lafoollee cimaadha qabdi jechuudha. Waraana jabduudha turte. Eenyu mootummaan sultaanota Baalee jechuudha. Ifat osuma dura Ifaatittiin seenee duratti jechuudha akka dabalataatti Baalee Sultaanetii jalatti namni yookaan namni beekamaan Baalee Sultaanetii keessatti akka reelijiniin babal'attuudhaaf gumaacha guddaa gumaachetu Sheekh Hussein of Baalee jedhama. The other source jechuudha. From the other source and the other Ifat. It emerged in the mid 13th century. Ifat Sultaanetiin walakkeessa jaarraa 13ffaati kan isin duuti. It was located adjacent to Shawaan Sultanate. Shawaan Sultanate maddiidha bakki isin itti argamtu yookaan hojii cinaadha yookaan itti dhiyaattudha jechuudha. It was founded by Umar Walasma, who was the founder of Ifat. Umar Walasma was founder of Ifat. Don't forget, founder of Shawa was Khalid ibn al-Walid. Founder of Ifat is Umar Walasma. Don't forget, it is inhabitants earned their living from cultivation of wheat, sorghum, millet, and sheep, and animal husbandry. Wantoonni inhabitants earned their living jechuudha. Jireenya isaanii wanti jechuun akka ikoonomii jechuudha. Wanni isaan irraa fayyadaman jechuudha. Cultivation of wheat qonna qamadii jechuudha. Sorgamii, shingaa, miileetii akkasumas ta'ee animal husbandry kanneen fayyadamaa turan ikoonomii isaanii kanarra beezdaati jechuudha. And the other and wanti adda isaan godhamu kana that was described for the first time as being consumed as a stimulant.
chat yookaan jimaa jechuudha. Jimaa kana akka mallattoo yookaan isa qamaaniiti mirqaana ittiin ibsatan jechuudha. Akkasii waan nama raaju jechuudha. External contact. Okay. The Muslim state jalatti external contactiin maal fa'aadha waliin akka haala kamtu ture. External contacts. Ancient state Ethiopia and the Horn had contact with the different outside world for the century. Mootummaa Itoophiyaa fi gaafa Afrikaa duratti keessa turan keessaa kontaaktii yookaan rileeshinii kan waliin qaban mootummoota biyyoota addunyaa garaagaraatiin rileeshinii kan qaban turan. This state had contact with Egypt. Mootummoonni kunniin Egypt wajjin rileeshinii yeroo dheeraa kan lakkoofsan akkasuma Mediterranean country Giriko-Roomaa waliidhaan wajjin jechuudha. With South Arabian Kingdom waliin with the East Roman Empire yookaan Byzantine waliin Byzantine Empire wajjin akkasuma empireota biroo kan naannawa gaafa yeroo san turan waliin hariiroo jabaa kan qabanii jechuudha. Akka fakkeenyaatiif kanneen jedhaman malee. However, their relation mainly based on the religious and economic purpose. Relation illee kana malees kan biraallee religionii fi economic purpose kan hariiroo biyyoota takka takka waliin qabanii. Major economic activity of ancient state in Ethiopia. Economic major yookaan economic guddaan mootummoota durii Itoophiyaa maal fa'a ture? The first major economic activity ancient state in Ethiopia was agriculture, and the second handicraft. What is agriculture? And the third is the other. The first one agriculture. The main type of ancient state. Main type ancient state. You have ancient state hundi main economic is agriculture. Fakkeenya fudhanne kan Afrikaa laa yookaan kan addunyaa fudhanne Mesopotaamiyaa agriculture Egypt yookaan Misir agriculture akkasuma Chaayinaa fi biyyoota ancient state baay'ee agriculture jechuudha. Main economy isaanii. Economy in highland area was pro agriculture. Yeah. Bu'aa bahii isaanii kana jechuun agricultureidha. Bayiilee garaagaraa kan jiran irra kan qotan agriculture jechuudha. Some people of this state were engaged in agriculture, cultivating land to produce crop. Kana jechuun uummattoonni muraasni isaanii jechuudha. This state were engaged in agriculture, cultivating land to produce crop. Qonna qotaniiti sanirraa oomisha midhaan callaa kan oomishanii jechuudha. Land, rist, baala rist, tribute, galti, baala galti. Kun jechuun land tenure jedhan. Amma kanneen land tenureedha. Amma tun gaa wanni irraa barachaa jiru gaa akkuma argitan tuni PowerPointidha. Gaggabaabsituma kan makkeessii. Guddoo mujula guddaarra laaluu ni dandeessin jechuudha. Land tenure, rest, baala rest, tribute, galti, baala galti. Haala kanaan haalli land tenure yookaan sirna gabbaar siistamii keessatti wantoonni Itoophiyaa keessatti aadaa ta'ee dalagamaa ture ni jira. Bal'inaan isinii ifa jechuudha. Bal'inaan akka dubbiftan isinii feera. The second one handicraft. Handicraft. What is handicraft? The some people of this state were engaged in handicraft works. Hojii ogummaa harkaa kan qaban uummattoonni muraasni isaanii jechuudha.
fedhan hojii sibiilatu haa ta'u, fedhan muka qoruu yookaan halluu duuguu haa ta'u, uuma fedhanuu handicraft jedhama jechuudha walitti qabansa. It including metal work, hojii sibiilaa, pottery, tannery, carpentry, weaving and other. Uffata dha'uu, carpentry ta'uu, tannery, pottery, work, metal work jechuudha. Wantoota kana uummattoonni hedduun jechuudha muraasni uummata kana keessatti hirmaatan akka sakandii ilaalama. Maalitti aanee? Agriculture'itti aanee. The product that made by the craft works productiin oofne jechuudha. Wantoonni silaa jarrattiin craft worker yookaan ogeessonni kun harkaan hojjetan kan itti fayyadaman both domestic and market purpose. Dhimma mana keessaatiif dhimma gabayaa irratti illee ni dhiyeessan jechuudha. Garii mana keessaaf oolchan, garii gabayaadhaaf oolchan, garii irraa argamsiisanii jechuudha. Trade, the third one is trade. Trade was another important economic activity of ancient state that obtained considerable income from both internal and internal trade. Trading jechuudha internal and international trade. Trading gambraatiin amma trading kun jechuudha important economic activity ancient state keessaa isa eeraman keessaa jechuudha. Kunis income from eessarraa kan argamu yookaan galiin daldalarraa argamu takka gara biyya keessaa godha wantoota meeshaa biyya keessatti irraa galii argatan takka immoo gara international yookaan gara biyyoota addunyaa hundarratti jechuudha. Trading kun istaayila lama yookaan gosa lamatti qoodamee kan haala kanaan ilaalamu ta'a. Bal'inaan mujularraa argatuu ni dandeessan jechuudha. Therefore, people of Ethiopia engaged in trade activity to persist their life since ancient time. Okay. The other topic, socio-cultural achievement. What is the socio-cultural achievement? Maali socio-cultural achievement ancient state? Architecture. Architecturein isaaniitu maali? As the state expanded, architecture also began to flourish in ancient state. For example, architecture ogummaalee jechuun waan takka hojjechuu ogummaa waan gurguddaa jechuun waan akka obstacle fi maal haa ta'u waan fedhillee obliskii fi waan fedhe haa ta'u architecturein isaanii jalatti warri ramadamu waa hedduudha jira jechuudha. Keessattuu mootummoota durii keessa Aksum, Laalibalaa mootummoota akkasii architecturii baay'ee qabaachuudhaan beekaman kunoo haaluma argaa jirtan kanaan siidaa Aksum waan nama ajaa'ibu jechuun ni danda'ama. Haaluma argitaa jirtan kanaan jechuudha. At the state expanded, architecture also began to flourish in ancient state. For example, one of the remarkable architectural achievement of this period was the Aksumite stele. Aksumite steles. There were about 58 steles. Steelota yookaan wantoota kana habbaa 58. Aksumiin kun addunyaa ammaa tanaaf hambaa gootee dabarsite jechuudha. Around of Aksum warreen argaman jechuudha. Some of them are still standing high in Aksum city. Ammallee magaalaa Aksum keessaa muraasni isaanii yookaan kan argaa jiru kun gurguddaa yookaan ol kan mul'atanii jechuudha. Haa yookaan ol ka'aadha ture. The tallest or the tallest stele was broken and lying on the ground. Inni irra dheeraansa kan ni cabee jechuudha. Duraan dheeraa ture garuu cabeera eeganaa'ee lying on the ground lafatti kufisan.
It also bear pre-Christian symbol and obelisk measure 24 meter height. Kana jechuun it was bear pre-Christian symbol. Siidaan kun kan ijaarame akka isa inni qoratamee argametti jechuudha. Mallattooleen kiristaanummaa ibsan takkayyuu akka irra hin jirredha ragaan kan ibsu. Mallattoo akka sheeppii muunii yookaan hojii fa'aa kan irra jiru. Kana jechuun akka kallattumaan pikcharii ji'a ilaalanii irra fa'aa hojjetamu waan fakkaatu jechuudha. Yookaan amantiidhaan duraa jechuudha bara dheeraa zamana durii keessa jechuudha. Obelisk measure 24 meter height kan dheeratu. Hojjaan isaa 24 meetira kan dheeratu jechuudha. The other important architectural achievement of the period was Rock Heaven Church of Lalibela. Kana jechuun architecturalist ancient state hojjetame keessaa firstliin Aksumaayitii inni eeganaa illee Laallibalaa akka fakkeenya akka dubbanne keessaa kun Rock Heaven Churchiin Laallibalaa beekamaadha jechuudha. Okay. The other important architectural achievement Rock Heaven Church in the Gatinaadhaan siin jedha. Daagwee architecture used softer material like sandstone jechuudha. Kan akka sandstoonii softer materialota zaagwee architecture kan ta'e jechuudha. Sandstone which was the cut and shaped all round and except the floor into the variety of carefully decorated churches. Kanneen hayyee bakka waanuma ijoojoo haa dubbannaa dabnee deemnu jechuudha. Writing system. What is the writing system? Writing system. The development of writing system in Ethiopia was also an achievement of the ancient state. Development in writing system Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa keessatti jechuudha. Achievementiin kan ture ni jira. The earliest writing system in Ethiopia and the Horn was Sabine inscription. Afaan Sabeenii yookaan barreeffama Sabeenii kan jalqabaa yookaan kan duraa jechuudha. It date back to 9th century before Christ. Dhaloota Kiristoos dura jaarraa 9 ture yaa barreeffamni sun akka ragaan irraa argametti jechuudha. One distinctive feature of Sabine inscription is absence of vowel. Barreeffamni afaan Sabeeniin barreeffame vowelii hin qabu jechuudha. As most of word of writing is consonant. Consonantii qofaan kan barraa'u dubbachiiftuu kan qabne dubbifamaa qofaan barraa'u jechuudha. After the 7th and 6th century before Christ. Eega jaarraa 7 fi jaarraa 6ffaa dhaloota Kiristoos dura jechuudha. Variant of script arose evolving in the direction of the Giz script. Kan jaarraa 7ffaa fi jaarraa 6ffaa dhaloota Kiristoos dura ture jechuudha. Dhiyeenya kana eega bara sanirraa xiqqishoo jaarraa 2 akka as buqqee jechuudha. Afaan Giziin kan barraa'ee jira Itoophiyaa keessa jechuudha. Ethiopia's ancient indigenous writing system akka taate ragaadhaaf nu ba'a. Was immense contribution to the development of literature, art, and the writing history. Barreeffama seenaa garaagaraa jechuudha. Seenaa barreessuu irratti, aartii irratti, literature irratti Itoophiyaan gumaacha guddaa akka gumaachite kan barachaa turre. Akka hin dagannee isiniin jaa. Egaa kabajamtoota jaallatamtoota YouTube channel miidiyaa Gurmuutuu like, share, subscribe gochuun nu jajjabeessaa nu faana ta'a isiniin jenna. Akkasuma mata duree isa dhumaa kana
kan laalu ta'a nafaana bu'aan isin jedha. Calendar. What the calendar? Calendar is the also another architecture achievement of earliest state. Architecturii milkaa'ina gaafa jalqaba isteetii earliest ta'e argame kalandarii kana keessatti kan hammatamu. People needed to know and remember the time when the rain would begin and end as well as the rise and the fall of the water level. Yeroo roobu, yeroo caamu, akkasuma layni yeroo guutu, yeroo roobu, yeroo layni guutu, yeroo layni qallatu akkas akkasitti laalanii kaalandara sanirra dhaabbatanii yeroo hagam takka akkas ta'ee akkas ta'u waliin kan kaalandara sanirra dhaabbachuudhaan kaalandara mataa fi kan hundeeffatan baay'eedha jechuudha. The responsibility of understanding this vital climatic cycle fell on the expertise. Haaluma qilleensaa garaagaraa kanarra dhaabbachuudhaan yeroo hangam takka taa'ee yookaan yoom irratti yoom akka akkas ta'u walitti laalan tilmaamanii yeroo dheeraa keessatti tilmaamuudhaan jechuudha. Yeroon waggaan takka hagam akka qabu san hundatti tilmaamuu dandeenya jechuudha. The course calendar were invented. Kunis kaalandarri achumarra dhaabbatuudhaan kan ittiin argame yookaan kan ittiin invent ta'e jechuudha. In most cases, the length of the months dheerinni ji'a was based on the movement of the moon. Deemsi yookaan sochiin baatiin samiirra yookaan jiini samiirra deemu or the apparent movement of the sun. Aduun eessaan baatee akka eessaan seentu banti kaa'amu kibbarra jirti yeroo akkamas dhufti yeroo akkamitti dhayti tana irra dhaabbataniiti jechuudha. Otherwise, the number of the in week in the year varied from region to region. Naannootti waggaan hangana qaba, torbaan hangana qaba, maal akkana qaba akkasii naannootti garaagarummaadhaan kan beekan Itoophiyaan durii jechuudha. Gariin torbaan guyyaa torba qaba jaa, kaan guyyaa afur qaba jaa, waggaan kaan guyyaa 300 maal qaba jaa, kaan ji'a agas qaba jaa, akkasitti wal faalla. Garuu immoo kan dhugaallee jira, kan dhugaan ta'inillee jira, kaalandara mataa fi qabanii jechuudha. The calendar were developed and adopted among various people of Ethiopia and the Horn. Kaalandarri kan argamee fi kan itti fudhatameef kan itti guddate jechuudha. Among the various people of Ethiopia fi gaafa Afrikaa keessatti jechuudha. The Oromo calendar. Maali kaalandarri Oromoo kun? The Oromo calendar. What is the Oromo calendar? Calendar Oromo has been based on astronomical observation of moon in the conjunction with 7 or 8 particular star or group of star called urji. Urji dhaha kan jedhamu torbaaf 8 urji jira. Urji dhaha jedhanii Oromoon tun jechuudha. Astronomical observation yookaan urjii samiirra dhaabbatanii kaalandara kan urjii dhahaadhaan kaalandara mataasii uummatan jechuudha. And the bakkalcha or the morning star Venus kan jedhamu jechuudha. Maqaan biraa there are 29.5 days in the month. Guyyaa 29 liifi walakkaatiitu baatii takka keessa jira yookaan baatiin takka guyyaa 900 fi guyyaa 29 fi zaa 12 qabdii jaaniiti kaalandara isaaniitiin gabaasanii jechuudha yookaan akka isaanii amanu. In the month akkasuma guyyaa 354 waggaan qaba akka kaalandara Oromootti. Ji'a 12 qaba akka kaalandara Oromootti. Okay.
Oromoo kana fakkaatee jechuudha. The Sidama calendar kalandarri uummata Sidaamaa rotated the movement of the star urjii martuurratti kan dhaabbatu yookaan urjii martuurra dhaabbatanii kan kalandara tolchan jechuudha. With the 13 months yookaan 13 months jechuudha of the year. Ji'a 13 qaba waggaan takka akka kalandara Sidaamaatti. Jiini 12 kan guyyaa 28 qabu yoo ta'u, jiini kaan ammoo guyyaa waa xiqqoo qaba yookaan guyyaa 5 akkas qaba jechuudha. Yookaan qaammee kaja'anii akka fakkeenya amma noormaalii baatiin Itoophiyaa kan ammaa jechuudha. Ji'a 13 xiqqoo kan uummata Sidaamaa kanaan walitti dhiyoodha jechuudha. Okay. Akka uummata Sidaamaatti baatiin takka guyyaa 29 akkasuma akkas kan of keessaa qabu. And the Ethiopic calendar Ethiopia has 12 months of the 30 days plus 5 or 6 added every 4 years. Waggaa afur guyyaa 5 waggaa afur guyyaa 6 akkasii qaammee kan kalandarii Itoophiyaa kan qabu jechuudha. Qaammee jaamtee tan beekamtu san ji'ammoo 12 guyyaa 30 dhaabbataadha akka kalandara Habashaa yookaan kalandara Itoophiyaatti jechuudha. Epagomenal day which comprise a 13 months. Okay. Thus, the first day of the year maskaram takka Inqutaaxaash yaanii jechuu isaan irraayaan jechuudha. The Ethiopic calendar has evolved to become the official calendar of the country. Kalandara mootummaa yookaan biyyi ittiin lakkaa'atu ta'ee jira kalandara Itoophiyaa kun. Itoophiyaa kalandarii jechuudha. The Muslim or Islamic calendar is lunar. A lunar calendar consisting 12 months in the year 354 or 355 ta'e kan qabu yaanitti kan amanan Islaamni jechuudha. It employed the Hijra year 622 anadoomii jechuudha. Dhaloota Kiristoos booda 622tti Prophet Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kan Makka irraa gara Madiinaa hijiraa deeman jechuudha. Bara kana keessa irraa jalqabee lakkoofsi Islaamaa takka jee kan jalqabe jechuudha. His follower hordoftoonni isaatilleen gara Makkaa gara Madiinaa kan deemanii fi and established the first Muslim community ummata Islaamaa yookaan Muslim community umma ja'anii kan yeroo jalqaba hundaa'e bara 622 jechuudha. Dates in this era are usually denoted after Hijra and before Hijra. Hijraa boodaa fi Hijraa dura jedhanii adda lama qoodanii jechuudha. Guyyaa sanarraa kaasanii akka lakkoofsa Islaamaa jechuudha. Other people like Agaw, Halaba, Hadiya, Walaita, Gedo, and Nelato. Kana their own dating system. Sunis matafiitiin sistema matafii guyyaatti lakkaan qabanii akkasuma waa'ee jira jechuudha. Numeral appeared in Ethiopia and the Horn at the beginning 4th century Anadolu. These use numeral system comparable to the Hebrew, Arabic, and the Greek numeral. And the next time, chapter 4, and the unit for history of freshman hanga walitti deebinutti nagayaan naa jiraadha. Hamtuun isin arginii waaqa isin haa eebbisu jechaa nagaan naa turaa obboleeyyan. Like, share, subscribe gochuu hin dagatinii siin jedha. Yerooma hundaa'u gurmuutuuf filannaa haa ta'u nagaatti.